يعني جنك ساعتك الله استاركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي إمامو شفا عمي هون شند اللم كنبي ليلى إمامو شلمو يعني جنك ساعتك الله استاركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي بوراني نموتا فورين ساني بيلاف ديبون جالا موجر أمتني بشانو غافت وانا توبسي أماني سيكن حرمو غرغار سكينيا برباد أنا دابلتي نموتان ببيكمون نموتا أجيت كبدن أمت كان سغالي هاتان أنا كنمتكوت أمتكو چنا داباچوف كوبيد كالاتوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أمتك يا أمة جاللا دوّتوتك يا جالتمو كبجمو سبر زينا سني كبدت فجرا تكس مرجع هدوء إتو أكانو إتو سني كبدت وات جرا نفانا بوان وردفا ماتي كنتا فولو قدرتا ولي شير قدا جلق برتي أسو أدوك ياتن سينين بورانان إن الرانفتين بورانا بيلي بورانا ديبوتي هرمان نان كيسان اتحافوف دولي بورانا امبرارو اتحافوف هندي كيسا وان قبدان انتفتنا غرا غوفان ديميتينيس غرا كاركاساتينيس استاذ ريان فاسر رؤولاني ارغا جرتاني جبادا هندوم تكيسا وان دنديسان غماچان ارغا كيا جلقباتي kanatti aansuudhaan daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo Iskender Naggaa baatii muraasa dura dhabamuun isaa ni yaadatama. Iskender Naggaa Gondar keessatti mana hidhaatii baafamee guyyaa har'aa waajjira poolisii Bahar Daaritti argama. Odeeffannoon jettu qilleensarra baatee balaliitee nu qaqqabdee jirti. Oduu jalqabaati. Odeeffannoon lammataa
Beetikiristaaniin Ortodoksii Itiyoophiyaa guyyaa har'aa ibsa baasee jira. Ibsa baasan keessatti maqaa fi lakkoofsa isaanii maxxansuudhaan warroota kanaan dura uffata gurraacha uffachuudhaan hojiirraa ari'aman, hidhaman, ajjeefaman, dhiibbaan kallattii kamiinuu warri irra ga'e akka nu dubbistan, akka nu qunnamtan kallattii hundaan jechuudhaan lakkoofsa isaanii wajjin guyyaa har'aa ibsa baasanii lakkoofsa isaanii maxxansanii kennanii jiranii. Yaadattan yoo ta'e namoota hedduu sababa uffata gurraachaatiin hojiirraa ari'amanii jiraachuu isaanii isin hundi ni beeytanii jechuu. Kanarraa kaka'ee manni amantii Ortodoksii guyyaa har'aa ifa baasee jira. Ibsa kanarratti rakkoo warra isinirra ga'e, warra isinidhaan, warra maa hojiirraa isin ari'an nu dawwalaa jechuudhaan lakkoofsa isaanii maxxansanii jiru jechuu. Dubbiin akkuma itti fufee jira. Jabaachaatuma deemaa jirti jechuu. Odeeffannoon biraa ammoo oduun akkaan isin ajaa'ibu. Muummichi ministeeraa Xaqlaay Ministeerii Abiyyi Ahmad akkuma addunyaatitti mootummaa badhaafame jedhameetiniin miidiyaa wayii ibsa baasee jira. Dimokiraasii jedhame. Odeeffannoon kiyya kabiraa guyyaa borii malee iftaan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad dura ta'a paartii badhaadhinaatiin biltsiginnaa Aadam Faaraa yoo kabeeytan taate xalayaa chaappaa qabu gara naannoo Amaaraatitti gara Oromiyaatitti walgayii sabsaba maasaraa mootummaa keessatti gaafa guyyaa sanyoo afaan jaraasanii wiixata akkas walgayii cimaa waamee jira. Kanaaf hundi keessanuu odeeffannoo kana walii qoodaa sabsabaa Abiyyiin Ahmad waameera. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabbar seenaa oduu ho'itu akkam bultan bakka jirtanitti fayyaaf nageenyi keenya isiniif haa ta'u oolchee bakka isin bulche nagaan isin haa oolchu. Daawwattoota kiyya odeeffannoo waqtaawaa oduu akkaan dinqisiisaa qabaa. Share follow godhaa na hordofa. Gidduu kana akka isin follow gootanii na hordoftan waamicha isinii dabarsa. Follow godhadhu bakka diimtuu san tuqi hundi keessan. Oduu jalqaba irratti muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad meeshaaleen gugurdaan naannoo Amaaraa keessa jiru akka naannoo Amaaraa keessaa ba'u murtaa'ee jira. Kaleessa galgala irra. Iskendar Naggaa guyyaa kaleessaa qabamee Bahardaar mana hidhaa seenuu isaanii yaadattanii halkan kaleessaa galgala sa'aatii 12tti poolisii federaalaatiif dabarfamee kennamee jira. Xayyaara keessa kaanii Iskendar Naggaa Addis Ababaa Oromiyaa Finfinnee galee jira. Mootummaan federaalaa Iskendariin taqabbalatee jira. Poolisiin naannoo Amaaraa Liyyuu Hayiliin hiniinu Iskendar mal balleesse jedhanii jeequmsa kaafnaan Abiyyiin Ahmad haloo saffoortii xayyaara keessa kaayii erge jechuudhaan Iskendar Naggaa halkan keessaa sa'a 12tti xayyaara keessa buusanii Finfinnee mana hidhaa Finfinnee keessa jira jechuudha. Odeeffannoon biraa ammoo meeshaaleen gugurdaan naannoo Amaaraa keessa jiran, Gondar keessa jiran, bakka kamuu jiran akka bayan kun gara Affaaritti akka imalu kallattii hundaan meeshaa gugurdaa naannoo Amaaraa keessaa baasaa jira. Dubbiin jabaatee jira. Odeeffannoo kana inni irraanfatina na jala bu'aan hordofa. An sababa malee waa isinitti himu jarana. Dheengadda isinii mammaakee jira. Dhugaan dubbiin dhugaa biraa dhuufuun udaan biraa isiniin jedha. Waa malee naasa'uu foloo godhadhaa na hordofa. Tokko kana meeshaan naannoo Amaaraa keessa jiru baa jira. Gama biraatiin odeeffannoon biraa ka jiru ummata keenya Booranaatiif qarqaarsi akkuma itti fufeetti jira. Guyyaa har'aa bulchiinsi magaalaa Finfinnee kan kantiibaa Adaanech Abeebeen hoddatamu qarqaarsa ummata Booranaatiif birrii miliyoona 102 bum bravo itti fufee jira. Kanarraan goofandimiin banamee jira. Kara Jawaar Mohammad fa'aanis akaawuntiin Ustaaz Raayyaan fa'aas hundi keessan birrii takkarra haga birrii lamaatitti waan dandeessaniin Booranaan bira dhaabadha. Booranaan beela'ee malee waraanni itti labsamne. Kanaaf nama beela'ee qarqaartee beelaa baasta malee wayi Booranaa kiyya wayi baluu kiyya jettu waan qabdu kiisii keetii baasi kenne. Akkuma beekamu qabsaa'onni Oromoo ilmaan Oromoo biyya Jarmanii jiranis guyyaa roobii galgala sagantaan Boorana qarqaaruu itti qabamee jira. Bakka hundaa irratti hirmaadha. Namni haga ammaatitti Booranaaf waan kennin akka irratti hirmaattu osumaan ergaa sii dabarsa. Gama biraatiin ammoo mootummaan Tigraay hoggansi Tigraay Geetaachoo Raddaa kaleessa galgala miidiyaa tokko wajjin dubbatee ergaa dabarsee jira. Mootummaa federaalaa wajjin mari'achuu barbaannaa. Bulchiinsa haarawaa mootummaa naannoo Tigraayitti haarawaa hundeeffamu kanaaf dubbiin akka malee waliigaltee irra waan ga'uu dadhabneef kanaaf mootummaan federaalaa akka nu gargaaru shororkeessummaa kanaan dura nurra kaamellee akka nurraa kaasu ka jedhu Geetaachoo Raddaa dubbatee jira. Gara Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduu waan gaarii deemaa jira. Oromoo qabsoo itti fufuu qabaa. Booranaan hin dagatina. Booranaan haa baraarru. Odeeffannoo waqtaa waan jiru kana bal'ina isaa qabadhee isinit deebi'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi waan akkaan nama ajaa'ibu tokko waa'ee qarqaarsa Booranaa irratti guyyaa har'aa riikaardii galmaa'ee gurra qalbii qabu na dhageeffadhu.
وان أجائبة أوان إسنتم تواي سياسة اللي وامرا يو سبب ملي وانا سمنا كيف أرى تاريخ لمد لك أستاذ كينا أستاذ سفيان تو أما متأنس guyyaa har'aa qarqaarsa ummata booranaatiif obboleessi keenya birrii miiliyoona 10 gumaache iyyadattan sanitti aansi ammoo obboleessi keenya kabira birrii Itoophiyaa 10 takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 haga quba kiyyaa kana baankii dhaqee akkaawuntii irra galche Allahu akbar aboo obboleessa keenya kana rabbiin itti haa kennu jedhame yaa subhanallah yaa walii dhiphachuu yaa walii yaadu kanaaf hundi keessan ummata booranaatiif waan qabdan birmadha akkaawuntii irratti waa hunda irratti waan dandeessaniin يعني جنك ساعتك الله استاركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي إمامو شفا عمي هون شند اللم كنبي ليلى إمامو شلمو يعني جنك ساعتك الله استاركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي